magaalaa Baatuu geennee jira jechuudha. Magaalaa Baatuu geennee asirratti sagara haadhaamaatti deemaa jiranitti makiinaa kanarraa makiinaa sanarra guuraa jiranii Arabiyaa Majlisii tarakkabaa jirra jechuudha. Meeshaan kun dhibootaan inni deemu gololcha aanaa gololchaa jechuudha. Meeshaa aanaa gololchaa deemu haga aanaa gololchaa waan deemuu hin dandeenyee fi haadhamaa irraa tarakkabna jechuudha. Warroonni haadhamaa nuudeessi taa'anii deemii ta'a jedhee yaada. Meeshaan kun meeshaa gololcha deemu aanaa gololchaa deemu garuu haadhamaatti illee tarakkabnaa ta'e warroonni nama biraatii kan akkanaa aanaa gololchaa gabaa baaddan haga haadhamaa sirreessina hanga aanaa gololchaa sirreessuu hin dandeenyu waan fagaatu jecha. Meeshaan keenya har'aa kana qofaa fi Arabiyaa Majlisii qofaatti alga jira, qorsaatiin jira, kiristaanti jira, akkasuma biffee jira jechuudha. Meeshaa akkana fakkaatu jira. Algaan firaashii wajjin jira jechuudha. Isin argitan kana fi abbaan guddina siisaa lafarra hordofsiisaa abbaa digdamaa namni abbaa digdamaa hojjechiisuutu barbaadu lafarra hordofsiisaa abbaa digdamaati. Arabiyaa Majlisii hojii keessa kaa hojjechiisu keessa wanta Arabiyaa Majlisii kana hojjechiisu sirriidha. Lafarra hordofsiisaa xiqqaadha. Enne isaatiin kan tolee akkuma kwaalitii hojjechiisan boondiitiin isaa jechuudha. Akkarri jedhee ani boondiitiin hagana jabaatu nama argee beeku walumaa carraa qabdi boboleetti kenna miidhagsiifamudha sababa sana oolu agarsiisi hagana jabaatuu fi hagana bareedu argee beeku baay'ee ulfaatee jechuudha. Walqixxeessi isaatu baay'ee ulfaata baay'ee bareedaadha jechuudha. Akkana fakkaata argamsiisa boboleetti kenna meeshaan gaarii si dhufee meeshaa bareedaa si dhufee alhamdulillah jedhe sin jedha obboleettiyaa carraan nama hundaatu garagara Arabiyaa Majlisii baay'ee boondiitiin hojjechiisuuf boondiidii maallaqaadha. Akkuma isinitti keessanii boondiidiin as keessatti fi as keessallee tokkummaa kunootiin boondiidiidhaan hojjechiifamee ka barbaadan ka jedhu isaan baasanii hojjechiifadha. Ka barbaadan ammoo yoo boondiidii kanaan hojjechiifadha bakka boondiidii kun hojjechiifadha ka barbaadan hojjechiifadha boondiidii kanaan tokko fuudhee baay'ee ulfaata baay'ee ulfaata boondiidii gaariidha jechuudha. Kanaan qaddamsiisee akkana fayyadamu jechuudha. Bakka baay'ee bareeda jechuudha. Obboleettiin keenya baasii makiinaalee baasii baay'ee waan baasita jirti. Sababa sanii carra qabeettiidha obboleettiin keenya meeshaan isii meeshaa akkana fakkaataa fi meeshaa bareedaa ta'ee bahee jira jechuudha. Bakki nagaan itti yaabachuu jira. Boondiidiin kwaalitii jechuudha. Boondiidiin kamiyyuu orijinaaliidha. Garuu boondiidiin osuma maaladaa ta'uyyuu kun akka malee jabaata jechuudha. Akka malee jabaata. Argitanii gobbaadha akka malee ulfaata haala malee ulfaata jechuudha. Boondiidii haga ammaa kan hojjechiisu keessa boondiidii maaladaa malee hojjechiisee hin beeku kan nama kamiyyuu ta'e inni kun garuu baay'ee bareeda. Kuni gimmaashii isaatti islaamuu akkaataa barbaadamee elektirikii dandeettii gimmaashii isaatti ta'e as hanga ati jechuudha. Har'a nama guddaa si fakkaatu fi nama guddaa fi jechuudha. Akkuma isin argitanii qorraaraa roobaa jira. Rooba keessa roobaa jirullee rooba keessa ta'e fakkaanatti kootii daddarraabadhee jedha. Isinitti illee hojii gurguramee nama fakkaate. Akkana fakkaataa maashaallah baay'ee bareeda. Sababni normaal kana asiisee harkisee isin mul'isu tokko illee hin jiru. Adeeda kana harkisanii nama mul'isanii baay'ee ulfaata. Ulfaatina baay'ee qaba baay'ee nama miidha. Ani garuu isinuma mul'isuudhaaf akkasii harkisa malee baay'ee ulfaata. Akkasuma nama miidhaa jechuudha. Adeeda kana harkisanii as baasanii mul'isanii nama dubartii baay'ee miidha ulfaata. Akka dhagaatti ulfaata waan ta'eef boondiidiin baay'ee nama miidha. Ani garuu fedha keessa eeguuf sababa sadiif kan harkisee akkasii isin mul'isa malee yookaan ulfaatu dhabee jiruufi akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Ani isinuma fedhuma keessa eegee isinitti mul'isuudhaaf malee wallahi baay'ee ulfaata. Ulfaatiin isaa hin danda'amu baay'ee nama miidha. Garuu sababa sana jecha akkasii isin mul'isa jechuudha. Kunuuti boondiidiin kana boondiidii bareedaadha. Keessaallee kanuma gara keessaallee jechuudha. Kan achitti tokko jechuudha. Baay'ee bareeda akka hojjechiifame jechuudha. Isin ammoo kunuunsi akka feetaniitiin balleessifadha jedha. Yoo barbaadan suma kana kunuunsi soddoma hojjechiifadha. Yoo barbaadan iddoo kana balleessifadha jedha. Baay'ee bareeda. Isin obboleettiin ta'e gaafa isin argitu
obboleettiin teennaa gaafa isin dalaisiifattu meetiriin takkattiin birrii kuma 8,500 ture amma meetiriin takkattiin birrii kuma 9 galee jira abbaan 20 abbaan 30 illee yoo barbaadan akkasumatti gatiin sanirra dabalee jira jechuudha abbaan 20 gaafa kana dalaisiisnu haga ajajame ture jira ture dhufa hin beektanii akka ji'a tokkoon caaleera haga ajajamee jiru haga hojjechiifamee dhufellee bubbulee jira akkasitti ture jechuudha gizee sanitti birrii kuma 8,500 jechuudha amma mooyyuu kuma 9 galee jira namoonni jechuu barbaadan kuma 9 galee jira ajajadhaa isinin jedha yoo barbaadan diizaayinii kana yoo barbaadan diizaayinii biraati yoo barbaadan diizaayinii makana ta'ee titinasi isaallee lafarra ol dheerina isaallee dabaluu dandeettanii namni ammoo kan lafa gad gabaabbatu jaalattan kanumaan ajajadhaa isinin jedha keessattuu karariin isaa akka itti bareedu baay'ee jaaladhee jira ani kararii isaa kana jechuudha carqii isaa kana baay'ee jaaladhee jira kanatti dimsisi jedhee hin bareedu osoo xuriin tuqeellee sun inni sun diimaan kun jechuudha hin xuraayaa kun garuuyyuu yoo xuriin tuqeellee irraa beeksisuu miti argitanii kan osoo xuriin tuqeellee irraa beeksisuu miti jechuudha carqiin gubbarraa kun illee darajaa qaba maashaallah carqii bareedaadhaan hojjetameef jechuudha diizaayinii wanti guutuun isaa akkuma isin feetetti hojjechiifameef akkuma isin ajajattetti diizaayinii kan ajajatte waan guutuu isaa kanuma ajajatte garuu carqiin diimaan kun kan isin ajajatteen sun carqii haphii tokkiini garuu kanaan hojjechiifameef dhufee obboleettii teennaa maashaallah Arabiyaa Majlisii bareedaa jaalattee goggaatee eeggattee sii bahee jira haala kanaan sii bareedee sii dhufee jira hin jaalatta jedhee abdii guddaa qaba fedhii kan kee akka ati feetes guute jedhee abdii qaba jechuudha hedduu bareedaa Arabiyaa Majlisiin kan kee akkana fakkaata jechuudha meeshaa kaawwan illee akkanuma irrumaan itti qaxxalee isin waraaba meeshaa isin qabdu jechuudha hedduu bareedaa kana gaasiifaa ta'u rabbi nagaatti si yaagachu ka haara irraa baafattu rabbi si haa taasisu ka yoo gabbaatee aartee itti ol deebitee aarii irra galfattu rabbi si haa godhu siin jedha rabbi umrii irra si haa dheeressu akkana fakkaata meeshaan kan kee jaalatta idee waa yaaduu fi namoonni biraallee yoo kameeshaa akkanaa barbaaddan yoo jiraate lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 2519 irra heelunaa jechuun hin raaffatinaa isiniin jedha anka jiraadhu Shaashamanneedha garuu naannoo hundaa isiniif geessa waan ta'eef hin beektan jedhee yaada akka boota hunda isiniif geessu akkanatti isiniif dhiyaatee jira jechuudha inshallah yoo rabbi nu laaffise meeshaa tokko ofii keenna isiniif oomishuu eegalla jechuudha yeroo san isin beeksifna akkas jedhee yaada inshallah rabbi waliin nu haa qabu gaafa san ammoo biratti waan isin oomishnu fi kana olitti isiniif tolcha jedhee yaada karoora akkasii qabna mana farniicharaa bannee ofii keenna ogeessa keennaan waan gaarii hojjannee kan duraa caala tolchine isinii baasna jedhee karoora waan qabuu fi isinillee hangasitti du'aayinaaf godhaatii qophiidhaan na eegaa isiniin jedha jabaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh har'allee walitti deebinee jirra kaleessa Arabiyaa Majlisii diimaa isin waraabuu yaadattanii meeshaan isii kana jechuudha amma gara Hadaamaa deemuudhaaf qophiirra jirra hanga danda'ame waan danda'ame guutuu isaa viidiyoo isinii waraaba isinillee asirratti kan chukkudirra argattanii mitira tokkoo fi 20 chukkudirra argattanii akkasuma immoo sibiilillee kennuuti sibiila asii sibiila oriijinaalii ta'e jechuudha kennuuti sibiila oriijinaaliidha akkasuma immoo chukkudillee kan fakkaatudha chukkudirra kennuuti argitanii baay'ee bareedee qulqullinaan kan dhiyaate isin jechuudha algaan mitira tokkoo fi 20 keessatti kana hedduu bareedee sida algaan kun baay'ee bareedee tokko qoosaatiin isiitiin maachi taate akkasuma bareedee isin dhuftee jirti jechuudha gatiin isii akkuma beektan birri 25 gaafa duraa illee 25 isin jira algaan kun 25 jechuudha duubi sibiila akkana jira baay'ee bareedee miila isaatii akkasuma immoo istaandillee kan isa fakkaatu komodiinoon isaa akkana bareedee isin dhiyaatee jirti kun balbala isaatii kun gubbarraa gabbanaa akkana bareedee jechuudha guddinni isii migira tokko kan tama gatiin isii kuma 12 jechuudha akkana bareedee isin dhiyaatee jirti ittaansi immoo asirratti qomsaaxiniidha viidiyoo kan jalaa jajjabsaadha makina dhaawwatan eegara waan ta'eefis jalaa jajjabsee jalaa taa'ee kun keessa isaatii kumboota fanni itti saqqalamu kumboota daraadaramu qomsaaxinii meetira tokkoo fi 20 hanga jechuudha badarraabii hin qabdu akkana fakkaatti argitanii tasharataatiin akka hojjetame irraa jechuudha masaafaa isaatii akkasuma immoo kun balbala garaa keessaatii mastaawwatii qaba jechuudha kuni akkana bareedee isin dhiyaatee jira kanaati mastaawwatii garaa keessaa qaba jechuudha madardaan gubbarraa kaasee hangasiiti gatiin isii ammoo birri 25 jechuudha akkana bareedee isin dhiyaatee taasise jechuudha
Tiffee bareedduu fi jaalatamtuu taate jechuudha. Hedduu bareeddi. Akkuma argitan kana bareeddee isin dhiyaattee jirti jechuudha. Argitanii gatiin tiffee kanaa birrii 35 baay'ee bareeddi. Guddinni illee meetira 1.50 jechuudha. Argitanii madaddaraa isii fakkaataa bareeda. Hedduu bareedduu kataate garaa isii keessi bal'ina garaa keessaa illee baay'ee qabdi jechuudha. Argitanii garaa keessi isii baay'ee bal'oodha. Hedduu bal'atti jechuudha. Wanta barbaadan kaachuu dandeettan jechuudha. As keessatti wanta barbaadan baay'ee bal'aa fi guddaa waan ta'eef haga isin barbaadan isin qabata. Gatiin isii birrii 35 jechuudha. Meetirri isii meetira 1.50 jechuudha. Argitanii baay'ee guddoodha. Hedduu bareeddi. Gatiin isii ammoo birrii 35 baay'ee bareedduu kataate jechuudha. Siqee waraab. Akkana isin dhiyaattee jirti isinirraa kan eegamu daftaniituma ajajachuu qofa jechuudha. Daftanii ajajachuu qofa jechuudha. Ammoo booda isin barbaadan guutuu isaa isinif geessina. Isinirraa kan eegamu daftanii ajajachuu qofa meeshaa kana fakkaatu meeshaa bareedaa kana jechuudha. Meeshaa obboleettii keenyaa akkana fakkaate dhiyaateetu jira. Isinillee koottaate ajajadhaa isin jira. Lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti heeloo jettan malumaan naannachuu kan hedduu bareedaa akkana fakkaata isin jira. Amma gara fe'itutti deemnee jira. Isinillee nu hordofa fe'uuf deemaa jira waan ta'eef nu hordofaa isin jira. Asbiratti magaalaa Baatuu geenye jira jechuudha. Magaalaa Baatuu geenye asbiratti keellaallee miti waan keellaa fidanitti fakkaate tiraafikiin nu dhaabe. Tiraafikiidhaaf duuba deebi'anii hojjetanii birrii kennanii mirre yoo namni arge hin jaalattu waan ta'eef jaraaf birrii kennutti deeman jechuudha. Argitanii akkatti namatti bareedu jechuudha. Naannoon kun qilleensi isaa bakka lafti watara waan ta'eef qal'aallatti namatti hin bareedu. Namni magaalaa Baatuu beeku seensa magaalaa Baatuu jechuudha. Inni kuni seensa isaa fi seensa magaalaa Baatuu fi viidiyoo baay'ee isin waraabne asin ammoo kinooti asin Adaamaa kinooti isin waraabaa jira jechuudha. Isin daawwadha akkatti bareedu. Leenyi laga gamanatti jira jechuudha. Laga leenyi sun Kaisa bareedduu bareedduu baasee jechuudha. As viidiyoo irratti illee waraabee jira. Wanti nama ibbalaa qooqiidha. Gamana illee jira, gamas illee jira. Bishaan ispaatiidha jechuudha. Guddina jira. Laga qooqii kan jedhamu sana jechuudha. Baay'ee guddaadha argitanii. As bira darbee yoo lafa beektanii ta'uu mul'achuu dandeessu jechuudha. Kan laga qooqii sanatu jira jechuudha. Baay'ee bareeda namatti tola. Viidiyoo dheerata jedheetu illee suuraa baay'ee namatti tola jechuudha. Hedduu namatti tola. Argitanii hedduu namatti tola jechuudha. Ispaatiin garrachaan kan makiinaa lammii garra isaan dammoo masmara Adaamaa seenaa jechuudha. Garrachaan ammoo Adaamaa irraa garagaltee jechuudha. Akkana fakkaate jechuudha. Anaan viidiyoo isaa isin furaatu jechuudha. Isin ammoo yoo isin jedha isin immoo nama ani baay'ee isin furaata akkatti namatti qal'aan kan qilleensi hedduu namatti tola jechuudha. Kana hojiin jiru seensa gara seensa Adaamaa seensa Raajallaa seensa Adaamaa jechuudha. Hedduu namatti tola. Garuu masmara Adaamaatii fi Addis Ababaa garaagaraa qabu jira. Achi bira kilooree fas bira masmara gadaan jechuudha. Argitanii asiin kun kan biraatti jira jechuudha. Asiin illee gubbarraa kuni kan dura deemaa jiru jechuudha. Ammallee
sadii wal qoodee jira jechuudha. Namoonni kiiloo gurgurtaa jira jechuudha. Hedduu bareedaa dhugaa dubbachuudhaaf karaa namni deemu karaa asallaatiin deemaa karaa kanaan qaata keessa yeroo isaan xiqqoo ta'e deemaa jechuudha. Karaa kanaan hanga kana asirratti karaa asallaatiin deemaa sababa yoo deemnu asiin deemee jechuudha. Hedduu namatti tola argitanii maashaallah namatti tolu zuwaayii muraas ta'ee karaa kanaan karaan dura isin shiddiidha isaanii kan ibsatu banaan hedduu namatti tola. Amma immoo seensa gara Adaamaatti deemaa jira argitanii Adaamaa wan bajaji mo akkana fakkaata Adaamaa achitti kennan himaaf kennin nama jechuudha. achi deebi'ee achi fudhata magaalatti maa wal beekanii ka feesisin beeka bajaji beeku feesisa malee waa bajaji taasira jechuudha. Adaamaa seenee jirra. Katamaan walumaa jalaa walfuutee isiniin deemtee kilooti amma Adaamaadha. Adaamaa sun fooraabaa jira jechuudha. Garri akka isaan sun gara dura isin fooraabee sun jechuudha. Adaamaa qorqoorroo naannoo jedhamu jechuudha. Xumura isaa achillee dhaquu kennu goota meeshaa walitti geessinu waliif beellamnee በጣም መረጃ ነው ሰውየው ከካደ ምናምን beellamnee jirra. የሱን ቅርጻለ yoo dhaqee yoo danda'e isin fooraabaa yoo hin dandeenye immoo yeroo meeshaa raaguu isin fooraabaa waan ta'eef magaalaa Adaamaa seenee jirra. Warri Adaamaa achi barbaadan wara baqaysalle lakkoofsa bitatee lakkoofsa beektan duwwaa sagalee torbaatamii lamaa duwwaa shan sagalirran isaa sinjinna. Amma asitti warra walgeenyirraa meeshaa tarakkabuuf kiinooti asirratti makiinaa warri qopheeffate kiinoo sanii jechuudha. Kennammoo kana makiinaa lamaan walitti maxxansanii irraa guuraa jiran jechuudha. Kiinooti makiinaa kanarraa makiinaa sanirraa guuraa jiranii Arabiyaa Majlisii tarakkabaa jirra jechuudha. Akkana fakkaataa meeshaa rabbayita kennaa haala kanaan as bahee jira jechuudha. Garuu wanti maanta akka ta'e isin komii jira jedhee yaadu yoo komii qabaatte illee obboleetti hin qabda jedhee yaadu keessaan baay'ee jiraachuu irraa baay'ee gammadeera jechuudha. Maashaallah kana gaasii rabbi nagaan isitti agarsiisu hedduu gammadanii baay'ee gammadanii jiranii asitti kana makiina kana galabataa jira jechuudha. Abeet wayyaa nama godhaa subhaanallah argitanii meeshaa gatii kana buusuuf nama inni itti qabatanii boota tokko safuutanii hin sochootanii yookaan ammoo nuti irraa buusa namaan jedhanii maftiin qaban jechuudha. Meeshaa abbaa tokko irratti maftii godhatanii gurguraan jira jechuudha. Wayyaalaadha. Wayyaalaan baay'ee baalageedha. Osoo magaalaa keessa taa'ee nama gaafataan jedhanii asirratti garuu birrii 8 nu gaafatee asirratti abbaa manaa isiitti jechuudha. Algaa isii irra taa'aa jiru. Algaa isii irra qubbaan maannoo algaadha. Istaandii isii irra gatee jira. Waanuma isaati waan ta'eef jedha nagaatti naa tura.